Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu daawwattoota hordoftoota media waan arras akkoo beekamu odeeffannoo tokkoon deebi'ee dhufeera. Mana viidiyoodhaan fuuldura keessatti ilaalaa jirtan kuni kaaree 200 irratti kan ijaarame seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Akkuma ilaalaa jirtan manni isaa mana durii ta'ee mana dhoqqeedhaan yookiin mukaan ijaaramedha. Kana bareechachuus hin dandeessu, diigdanii haaraa irratti ijaarachuu dandeessu. Kaartaa pilaanii qaba, seera qabeessa. Gatiin isaa qarshii 650 inni kun bakka inni itti argamu isinitti hima. Mana lammataan immoo isin daawwachiisa. Mana isa ilaalaa jirtan kun immoo kunis seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Kaaree meetirii 200. Manni isaa polokkeettiin kan ijaarame akkuma ilaalaa jirtan kun dudduuba isaadhaani. Fuuldura isaa immoo waliin ilaallaa nu waliin tura. Qulqullinni viidiyoof dhiifama sin gaafachaa ogeessatu waraabee miti. Manni kun mooraan isaa kana fakkaata akkuma ilaalaa jirtan magariisa baay'ee bareeda. Polokkeettiin ijaarame kaaree meetirii 200 jedheera. Seera qabeessa kaartaa pilaanii bishaan ifaa qaba. Manni kun immoo miliyoona 1.1 inni silaa 650 inni kun miliyoona 1.1. Manni isaa keessi kana fakkaata. Manni keessi maal fakkaata? Waliin tura nu waliin daawwadha. Eessayyuu hin deemina. Sheer laayik gochuun dagatanii reewul keessaniif sheer gochaa. Manni kun akkuma ilaalaa jirtanii saalooniin isaa maasaa kana fakkaata. Kutaallee qaba. Viidiyoo qulqullinni viidiyoo fi dhiifama sin gaafachaa ana miti kan waraabe. Akkuma beekamu magaalaa Jimmaa jiru viidiyoon isaa waraabamee natti ergame. Gatii kanaa fi warri mana kana bitachuu barbaadan yookiin magaalaa Jimmaadhaallee mana biraa yoo kan barbaadan magaalaa Buraayyuu Sulultaa barbaadan miidiyaan chaayinaalee afaan Oromoo miidiyaa waanidha. Afaan Amaaraan miidiyaa kan jedhamuun qaba. Sanaan na daawwachuu dandeessu. Lakkoofsi koo duwwaa 9 duwwaa 83 karaa tola waatsaappii fi telegiraamii qofaadhaan na argattu. Bilbila kallattiin hin argamu maaliif bilbila keenya sa'a 24 namoonni hedduu nutti dawwalanii boqonnaan nu dhoowwatanii kanaaf telegiraamii fi waatsaappiidhaan isin simanna jechaadha. Manni kun akka ilaalaa jirtan kana fakkaata. Ijoolleen Jimmaallee as keessa jiraatan chaayinaalii kana sheer laayik gochuun dagatinaa. Warri namoonni hedduu nu gaafachaa turanii akka isaan bitatanii fi warri Adaamaallee naannoo adda addaatti turre jirtan dirqama naannoo viidiyoon dhiyeessaa kana jiru yoo fedhii isaa hin qabdan ta'ellee chaayinaaliin keenya akka guddatee gara fuulduraatti waan adda addaa bakka adda addaa isinii dhiyeessuu yaallutti chaayinaalii keenya sheer laayik kooment godhaa nu jajjabeessaa. Naannoon isaa kana fakkaata akkuma daawwachaa jirtan. Manni kun kan argamu magaalaa Jimmaa naannoo Abbaa Sabar Safar jedhamutti argama. Viidiyoo koosuma irratti yookiin magaalaa Jimmaa jiraachuu warri barbaadan odeeffannoo taanu namoonni sitti himutti nagaan tura viidiyoo 83 waatsaappiidhaan nu argattu. Viidiyoo isaa amma dhumaatti daawwadhaa. Akkanumaan isin biraa deebi'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.